Hordoftoota fi jaalatamtoota YouTube sabboontu jalatti argamtaniin hunda keessaniif nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atuun jedha. Marree faamilii kan nuun ta'e YouTube kana subscribe gochuudhaan faamilii nu ta'an jajjabeessaa nu bira dhaabbataa isiniin jedha. Namoota hedduu biraan ga'uu yoo barbaadan viidiyoo kana share godhuudhaan namoota hedduu biraan ga'a. Viidiyoo kana immoo waan nurraa jaallattanii wanta nurraa jibbitan koomentii jalatti nuuf kennaan jedha. Viidiyoo kana laayikiin eegala. Angadhuma viidiyoo kanatti waliin turraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee barattu anillee isinirraan baradhaa. Isinis immoo amma dandeetti keenya walii qoonnee walirraa barannaan jechuudha. Kanaaf angadhuma viidiyoo kanatti obsaan dhaggeeffadhaa. Wanta isin gaafadhu kana immoo koomentii jalatti gaaffisaa koomentii jalatti anan isin gaafadhu kana deebisaa koomentii jalatti naaf keessuu jechuudha. Wanti nama isin gaafachuuf deemaa jiru dhalli namaa tokko jireenya isaa keessatti wantoota gochuu qabu yookaan immoo akkasumas wantoota baay'ee ni karoorsa. Inni abjuudha, mul'ata, sammuu saganteessuudha. Kana keessaa namoota parsantii 100 keessaa hangamtu wanta karoorse sana dhugoomsee isa mul'ata isaa sana hangamtu iddoodhaan ga'e kan jedhamu sin gaafadha. Kanaaf tokkoffaa mul'anni jechuun maal akka ta'e naaf ibsitu jechuudha. Kanaaf hangadhuma viidiyoo kanatti na dhaggeeffadha. Okay. Gaaffiin kun tokkoffaan mul'ata jedha. Mul'ata jechuun jireenya dhala namaa keessatti maalidha? Akkasumas immoo mul'ata gaafa jennu namoonni baay'een mul'ata isaa sana bira ga'eera yookiin immoo mul'ata isaa sana dhugoomseera. Parsantii 100 keessaa parsantii meeqa jennee yoo xiinxalle kanaaf hin beekan sinan gaafadha. Kanaaf koomentii lanaa ka'a. Mul'ata jechuun jireenya dhala namaatiif barbaachisoodha moo barbaachisoo miti? Lammaffaan habjuu. Habjuun maali? Habjuu jechuun ishii rafanii hirriba keessa qijjaate sana moo habjuu jechuun hiikaa biraa qaba. Kanaaf namoota hangamitu habjuusaa dhugoomse kan jedhu koomentii jalatti gaaffii lammaffaadha kun. Kanaaf jireenyi dhala namaa keessatti wantoota baay'ee ni karoorsina. Abjuu keenya, mul'ata keenya garuu parsantii sana keessa hangamtuu abjuusaa dhugoomse, hangamtuu mul'ata isaa bira ga'e koomentii lanaa keessu. Gaaffii sadaffaa karoora baafachuu. Namoota hangamitu karoora baafata? Namoota hangamitu immoo karoora baafate san galmaan ga'a? Kunis gaaffii koo isa sadaffaadha. Karoora baafachuun hangamnu fayyada? Karoora baafannee immoo hangamtu milkeesse, hangamtu dhugoomse? Kunis gaaffii gosa sadaffaadha. Gaaffii arfaffaa karoora hojii. Karoora hojii gaafa jennu isa karoorse sana dhalli namaa isa karoorfate sana karoorsee isa hojiin agarsiise sana karoora hojii jenna. Kuni karoora hojii jechuun isa hojiidhaan mul'ate, isa qabatamaa mul'ate, hojiidhaan kan milkaa'e karoora hojii jenna. Kanaaf hangamtuu dhugoomsaa jira isallee jireenya dhala namaa keessatti hangam faayidaa qaba? Kun hundi abjuun, mul'anni, karoora baafachuun, karoora hojii hangam faayidaa qaba jireenya dhala namaatiif? Kuni gaaffii godha. Gaaffii inni shanaffaan inni dhumaa jechuudha. Sammuu saganteessuu. Sammuu saganteessuu jechuun maal jechuudha? Sammuu akkamitti saganteessuu dandeenya? Kanaaf gaaffii shanan kan tartiiban amma dandeessan koomentii lanaa ka'a. Anillee koomentii keessanirraa waa baay'een baradha. Akkasumas anis immoo akka nama tokkotti waan an danda'u waan an yaalu isiniifan ibsaa, isiniifin dhiyeessaa. Kanaaf viidiyoo kana share godhaatiin namoota hedduu biraan naa ga'a. Akkasumas subscribe godhaatiin jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Kuni gaaffiin keenya xumurameera. Deebisaa garuu marsaa taanutti isinii dhiyeessaa jechuudha. Nagaan naaf tura, baga nagaa naaf oolaa. Bye.